Ashamar kafuni akkam jirtu nagaa fayyaa nageenya isin badhaadhaa naga qabdu akkam isin jecha warra namni kiniif immoo maqaan kiyyafatee jedhama bituun keenya immoo kuush entertainment jedhama warra haarawaa taataniif like subscribe nuuf godhaa isin jedha warra maatii taataniin wajjin turtan immoo hedduu galatoomaa nu waliin turaa isin jecha kanarratti aansee kanarraan dubbachuu barbaadu waa'ee shamarraniiti ani miidiyaa kanarratti baay'ee turee jira akka intala Oromoo takkatti na beektan jedhee yaada baay'ee miidiyaa kanarra waggaa hedduuf baay'ee turee jira miidiyaa kanarra garuu wanti argu yeroo baay'ee irra deddeebi'ee wantoota na mudatan isin himuu barbaada wantoota argurraa jechuun yeroo baay'ee addaan cituu didee mudatu isinitti himuu barbaada innillee maal seetanii shamarran keenya yeroo baay'ee dhiiraaf maallaqa kennitanii maallaqa dhiiratti kennitanii achi kaatanii immoo hin boottanii achi kaatanii immoo akkana maallaqa dhiirriin harkaa fudhatee akkana ta'e bakka waan hin taane wantoota hedduu haasoftanii jechuudha dhiirallee hamaa gootanii ofii keessaniillee baay'ee miidhamtanii kan jedhu dhiira waliin yeroo jaalala keessa turtan waan dhiiraaf gootaniif deebitanii osoo dhiira kassasuu baattanii wayim immoo dhiira himachuu baattanii nattula akka kiyya jechuudha kun yaada kiyya isin galaa jiraami duraan dursitee maallaqa dhiira kennuunu badii guddaadha akka kiyya jechuudha dhiiratti osoo maallaqa keessan kennuu baattanii baay'ee gaariidha sii galee isa gaafa nikaa godhatti gaafa abbaa manaa taatee waliin jiraatti gaafa bultii waliin jiraatti gaafa san maallaqa keessa waliin fayyadamuu hin dandeettan garuu osoo abbaa manaa kan keen ta'e osoo bultii waliin hin ijaaratin osoo maal jedhesittima osoo bakka waliin jireenya seera ta'e hin uumatin maallaqa kan keetti kennitee achi kaatee immoo baatee boottaa miidiyaa irratti kanuma argaa yeroo baay'ee jechuun kana irra baay'een miidhaan miidiyaa irratti deemu anka argu jechuudha gara miidhaa shamarranii irratti osoo duraan dursitanii maallaqa keessan kennuufii baattanii maallaqa malee sin jaalatu gaafa duraan inni maallaqa fidisiin jedhu sun bakka jaalala sobaati dhiirri akkana akkamiin beekuu dandeetta seeta dhiira maallaqa fidisiin jettu dhiira birrii fidisiin jettu dhiirri akkana dhiira kijibduudhaas lan mallaqaaf jaalate erga ta'e duruma gaafa inni mallaqa naakeen jedhu su mallaqa hanke hartee baastee mallaqa hanke hunda ittiin facaasin dura gaafa inni mallaqaan sitti deeme gaafuma sanirraa dhiisu amma immoo mallaqa hanke si harkaa fixee achi nagatee akkana ta'e waa kun maaliif barbaachise dammoo jaalalaaf jettanii warra walii gootan jaalalaaf jettanii warra walii kennitan maal godhuuf deebitanii wal himattan maal godhuuf deebitanii miidiyaa irra wal baastan erga jaalala keessa walii gootanii dhugaa isiniin jedhan garuu osoo dhiiraa maallaqa kennuu baattanii uf qusattanii hoo maal isinii qaba ijoollee shamarranii dhiiratti osoo maallaqa keessan kennuu baattanii hoo maa boottan booddee imbo'ina akkasiin imboonne barbaada keessatti shamarran Oromoo dalagaan irratti baay'ee booda jira in dalagan shamarran Oromoo kanarra baay'ee duuba jira maaf hin dalagan maaf hujjan maaf hojii tokko qofa qabattanii teettan hojiin baay'ee jira maal godhuuf dhiira maallaqa keessan kennitan dhugaa isiniin jedhaan amma irra baay'een keessattuu tan biyya Arabaa keessa jirtan wantoonni akkanaa kan isin mudatu miti nan sobaara dhugaa jirtu dubbataa maal seetan osoo akka kiyyaati jechuudha ani dhiira maallaqa na gaafattu aslan hin jaaladhu dhugaa isiniin jedha rabbii yaa gootana miidiyaa irra waggaa hedduu ture nama tokkicha maallaqa kiyya kenneefillee hin qabu dhiira maallaqa narraa fudhatteellee hin jirtu isinii galee akka nama tokkotti hin jaaladha jaalallee hin qaba jaalallee an qabu immoo akka jaalalleetti malee akka maallaqa kiyya fayyadamuun barbaadu isinii gala isallee miidhu innis nan miidhu isinii galaa jiraan maallaqa isaas hin tuqu maallaqa kiyyallee hin tuqu hamma wootanaa walitti neerumne waan hin taaneef nikaa walirraa hin qabnu waan hin taaneef wanta kenna jaalala biraa waliin qabna jaalala biraa waliin jiraan garuu jaalala gara maallaqaa walitti hin qabnu walitti hin finne anaaf inni gaafa nikaa godhanni gaafa bultii ijaaran okay maallaqa walii kennuu dandeenya isinii galaa jiraami garuu hamma bultiin ijaarannetti hamma waliin jiruu gaarii hin qabaannetti maallaqa kiyyatti hin kennu ani akka kiyya jechuudha dhiira kamuu fuun kennu
kamiifuu isin galaa jiraami. Kanaafuu kanarratti shamarri baay'ee waa akka miidhamtanii baatanii himina maqaa keessanii of hin balleessina. Wanti bishaan fuutee daakuu natti maal godha hin laaffisaa miti ወይም ደግሞ hin bulluqaa miti. Kanaafuu bishaan fuutee daakuu naxxee jechuu si galaa jiraan. Bishaan fuutee daakuu naxxee deebitee daakuu san keessaa bishaan san baasuu hin dandeettu. Kanaafuu maqaa kan keemmoo of hin balleessin. Bakka dhiisuu wanta kenniteef wanta dabarsitan wanta gootan dhiisa. Wayim ደግሞ kanarraa of eeggadha. Waan akkana godhuurraa of qusadha. Of laaffisaa wal gorsaa. Shamara ጓደኛ keetiif ጓደኛ jechuun dhiifama. Hiriyaa keetiif hiriyaa tanteetiin anuu akkanaatiin narra ga'e akka sirran geenne jedha wal gorsaa. Hujii kara hujii irra bobba'aa. Cadhistaniillee birri matakkitti argattanii ilaalina. Dalagaa waa baay'ee dalaguuf yaadi. Dubartiin dammoo yeroo dalagdee dhiira caalti. Jaalalaan hin injifatamina yeroo baay'ee mallaqa keessan fuutanii dhiiratti hin kennina. Isin galaa dubartii hojjette dammoo dhiira caalti. Ana bira jechuudha. Dubartii hojjannaan dhiira caalaa hojjetti. Kutannoo qabaannaan, murannoo qabaannaan. Gizee baay'ee sammuu keessan akka hamatti of hin laalina shamarran jechuudha. Gorsi kiyya shamarraniif akka namaa gadi wayititti wanda immoo akka dhiiraa gadi wayititti of hin laalina. Dhiira caalti shamarran yeroo dalagde yeroo hojjette rabbi dhiira abbaa feenee caala. Dhugaa isiniin jedhaan abbaa barbaade garuu murannoof kutannoo barbaachisa wanta akkasii ta'uuf muradhu sammuu keetiin mari'adhu. Kan abbaan manaa kan kee hojjetu ta'eerumtellee jechuudha. Kan abbaan manaa kan kee hojjetu osoo hojjedhee hojii inni hojjetu kan isa caaluu hin danda'u isa caalchisee hojjechuu hin danda'u jedhaa sammuu keessaniin mari'adhaa. Waanuma hin taane kan waanuma jaalalaa waanuma maalii kan mallaqatti kennitee kaatee gabbaatee nutti hin boo'ee ani huffee jibbee rabbi waa akkanaa kana na jibbisiisee jira. Ani immoo amma akka kiyya jechuudha barumsa isinii kennuu barbaada. Isinii galaa jiraami. Akka shamarran keenya miidhaman hin barbaadu. Akka shamarran keenya bakka isinii galaara bakka akka of taate konfidensii qabaattu barbaadaan. Konfidensii yoo qabaatte immoo bakka bakkee guddaa geetta. Dhiira dammoo mallaqaaf jettee hin jaallatin. Dhiira dammoo mallaqa kennitee hin bitin. Si galaara mallaqa isinumatutti kenna. Deebi'illee isinumatu himata. Dhiirri kamuu jechuu rabbii hiikadhe dhugaa isiniin jedha. Dubartii takkitti qabatee hin taa'u. Kana beekuufi qabda isinillee ijoollee dhiiraatii. Bakka amanii abbaa manaa kiyya waa akkanaan godhu hiriyaa kiyya waan akkanaan godhu jedhi malee dubartiin narra fuudhee kana narra godhee dhiirri kamuu nama tokkicha qabatee hin taa'u. Hin taa'u kamuu eenyu jechuudha. Maaliif itti bareeddi bakka intalti itti bareeddi bakka arge marattu itti bareeddi dhiiratti. An kana dhiirarra laalu maaliif dhiirota hedduu laalee akkanumatti yeroo argu nama tokkicha qabatanii hin taa'an isaan immoo badii guddaa qaban. Rabbu kana beekaa afur eeyyameen jedhaan garaa kiyya keessa yeroo tokko bakka afur eeyyamuun bakka waanuma dhiiraa gana waan beekuuf kanaafuu narra jaalatee akkana narra godhee akkana mallaqa harkaa fixatee homaammoo irra jettannaa ajaabda yeroo tokko kana himatina bakka dhiisaa akkana hojii irra bobbaa dalagaa irra bobbaa waan gaarii yaada waan mishaa yaada waan biyya jijjiiru. Waan maatii kee jijjiiru waan si jijjiiru sammuu akkanaaf konfidensii ofii qabaadhu ofitti amantummaa qabaadhu fokkattuun feetellee ani hin bareeda jedhe an fokkattuudha mallaqaan dhiiraa bitan jedhin ani hin bareeda konfidensii gaafa ofii qabaatte abbaan barbaadde jechuun laalaazii dhugaasiin jedha abbaa barbaadde argatta garuu caalaa shamarran kan barbaachisu konfidensiidha isinii galaa jira konfidensii qabaachuun kun baay'ee namatti tola isinii galaa jiraami. Anaan ofii kiyyatti saalfadhu ofii kiyyatti hin qaana'u waan hojjedhu itti hin qaana'u isinii galaa jiraami. Hojii dhiirri hojjete hojjechuun fedha akka kiyya jechuudha akka fatiyaa ta'etti isinii himaa jira. Waan dhiirri dalaguu barbaada. Jaalalaan injifamuun barbaadu. Dhiirri akkana injifatu hin barbaadu. Dhugaa isiniin jedhaan an dhiiraaf injifamuun barbaadu isinii galee. Waan dhiirri hojjete san immoo dalagee agarsiisuu barbaada. Akkana ta'a shamarran
Oromoo keessattuu yeroo baay'ee dadhabina qabna. Dadhabina kana keessaa bahuu qabna. Dadhabina kana immoo dhiisuu qabna. Isinii galaa jiraami. Waan akkanaa hodhisnee ደግሞ bakkee guddaa wal arginaa. Gorsa akkanaa walii kennin immoo bakkee baay'ee bareedduu wal arginaa. Isinii galaa jiraami. Awwaa baay'ee isinii dhaamaara ammaas irratti dhaamsa kiyya kana irratti waa hedduu isinii dhaamaara hin fudhattan maybe gaafa tokko nama tokkicha illee jijjiiruu danda'a jedhee yaadana gorsi kiyya kun namoota hedduu laalaa namoota hedduu kana keessa nama tokkicha illee jijjiiree baay'ee natti tola. Isinii galaala sammuu keessan sammuu guddoo akka bakkee guddoo geettanii yaadaa. Akka abbaa barbaadan caaltanitti keessattuu dubartii yeroo hojjettu ana biratti dhiira caalti. Sammuun dubartiin qabdu baay'ee guddaadha. Isinii galaa jiraami. Sammuu dubartiin waan feete gooti. Ana biratti waan barbaadde hojjechuu dandeetti. Yeroo hojjetti immoo dhiira caalti. Isinii galaarraa injifamuu qabnu. Gizee mara baanee akkana godhee gurbaan sun akkana mallaqa hin kenniniif. Bakka jaalala ka jaalattu jaalala biraa jaaladhu. Dhiira caaltee argamuu yaali. Dubartii si caaltu immoo caaltee argamuu yaali. Konfidensii ofii qabaadhu. Ofitti amantummaa qabaadhu. An eenyu gad ofiin jedhe. Ofiin mari'adhu. Wallaahi azim sammuu keetiin mari'adhu. Yeroo tokko sammuu kan keetii haasa'uu yaali. Gowwaan ta'in yoo si dhiisee deemellee dhiirri hin boo'in. Shamarran boottan. Yaa boo'uun hin jira. Bira dabarsitee hin mararfaminiif. Bira dabarsitee ofiin gatiin. Bira dabarsitee ofiin miidhin. Waan akkanaa kana dhiisuu qabna. Dubartiin dammoo bagan dubartii ofiin ta'e ofiin jedhee ofii gammada yeroo baay'ee jechuudha. Gammachuun nan dhagahama. Ofii gadduun qabna. Maaf dubartii taane jennee ofitti dhibbamuu qabna. Baga dubartii taane. Bakka hin jira konfidensii addaa ofitti qabaachuun baay'ee bareedaadha. Dhaamsa xiyyaatanumaa dhaamsa biraa maal isinii qaba seetan? Dhaamsi biraa isinii qabu bakka kanuma hin boo'inaa. Yeroo baay'ee baatanii miidiyaa irratti dhiiraaf jettanii hin boo'inaa. Miidiyaa irratti sanuu bootullee garaa kan kee keessa boo'i. Bootullee garaa kee keessatti wanna jedhe baatanii miidiyaa irra of gadi dhiisinaa. Wanta hin deebine bishaan biyyeen naxxee oli hartu akkuma daakuu buustee daakuu keessaa bishaan baasuu hin dandeettu siin jedhu san biyya keessa bishaan naxxee bishaan keessaa baasuu hin dandeettu. Akkuma san miidiyaa irra baatanii ofii salphisinaa. Boru dammoo dhiirri biraallee yoo si dhufe dammoo qara miidiyaa babbaatee waan jaalalaa kanaaf waan boondu akka biraallee si tuffataa deema. Kasi jaalatuun argitu. Baay'ee si tuffataa deema. Dhiirri dammoo hin beeku hangisee tokko shamarra akka wayiitiin ilaaltan osoo miidhuu baattanii baay'ee bareeda. Maaliif haadha teessanii obboleettii teessan jedhee yaada. Kanaafuu gorsa babbareedaa waan beekurraa isin barsiisa. Gorsa waan danda'urraa isin himaa walaa dhageenyu. Maal isin jira bakka walaa dhageenyu yeroo baay'ee shamarran anamma shamarran teena shamarra Oromoo akka wal dhageenyu akka walirraa baran namoonni biraallee yaada qabdan yaada akkanaa yaada shamarran qajeelchuu danda'u yaada shamarran karaarra deebisuu danda'u yaada shamarran yoo miidhu dammoo akka miidhamneef gorsa bareedaa gorsa namatti tolu osoo akkana nu kennu gadhiistanii miidiyaa irra natti tola malee ganaan jaalalleen kiyya akkana malee kan harkaa fudhatee akkanaan waliin barsiisu. Wal barsiisuu nu gaarii miti. Walii himuu nu gaarii miti. Maaliif an sii rifadhe? Ani illee dhaltuu waan ta'eef dhalaa waan ta'eef dhalaa akka hin keeti nan rifadhe. Baay'ee sii rifadhe. Waa akkana nama rifachiisuu miti. Waan namatti tolu. Gootummaa dubartii. Dubartiin bakkee guddootti akka argamtu. Dubartiin bakkee guddoo akka qabdu. Dubartiin waan barbaaddu hojjechuu akka dandeettu. Dubartiin maal jedhesni an dubartiidhaaf bakka guddaa qaba. Dubartiin bakkee barbaadde geetti malee ganaa jaalalaaf baatanii hin iyyinaa nutti hin boo'inaa. Rabbiifuu jibbi amma uffeeyyuan na jibbisiisee jira. Yeroo mara viidiyoo kan keessan irra kanattu dubbachuun gisee baay'ee na jibbisiisa. Waan gaarii irratti wal barsiisuu walitti dhufnee waliin mari'achuu yaada qabnu walii ibsuu
dhugaa barumsa akkana wal barsiisna malee ayi tuun illee dhuftee abbaa manaa akkana godhee akkana mallaqa ganarraa fudhatee mallaqa akkana na jalaa godhee kun baay'ee nama jibbisiisa rabbihu shamarran uflaala yeroo baay'ee uflaala ufi garagalaati an eenyu gadi jedha an gisee baay'ee jechuu ofii kiyyaani nama gurguddaa wanni jechuu barbaada wallahi dhugaa isiniin jedhan nama naa olii caaluu barbaada akkasii argamuu barbaada malee achi gattee argamuu barbaadu an akka kiyya jechuu akka fatiyaatitti bakka nama na caalu waliin wannaa seenaan wudiddirii seena malee nama naa gadi waliin wudiddiriin seenu isin illee akkas ta'a nama isin caalu waliin wanna ta'uu yaalaa maaf inni na caale jedhaa deemaa malee ganaa waan jaalalaa waan hin taane kanan dubbatina rabbi ammaatti shamarra Oromoo uf beeka bara baay'ee bu'aa baatan kanarraa uf qusadhaa please waa kanarraa uf qusadhaa jabduu ta'a fakkeenya walii ta'a haa deemu akka waan barbaannu jechuu dandeenyu namoota gurguddaadhaan isaa gadi mitan jettee hojii irra faarra caalaa hojii irratti walaa gorsinu haa hojjannu dubartiin yeroo baay'ee hojii tanarra diqqoo waan laafnuuf hojii tanarra osoo laafuu baannee hojii tanarratti wal guddisnee baay'ee bareeda kanaafu walii fakkeenya ta'a haa deemnu fakkeenya badaa walii haa deemnu fakkeenya bareedaa walii haa deemnu isiniin jedha Oromootiyyaa fakkeenya badaa walii kaa'uun gaarii miti waan gaarii wal barsiisuun anumaaf si'ii fayyada faayidaa anumaaf si'ii qaba kanaaf aga viidiyoo biraatii walitti deebinu akkuminti keessan immoo hin laala as jalatti naa barreessaa yaada keessan keessattuu shamarran naa barreessaa an maal jedheesni shamaraaf bakka guddaa qaba shamara akka way gadiitti akka namni ilaalu hin barbaadu ilaalchi namoonni ijoolleen dhiiraa shamarraniif qaban immoo diqqoo namoo dhiira mara osoo hin taane dhiirri tokko ilaalcha hamaa ijoollee shamarraniiti qabdan kun akka jijjiiramu barbaada yaada keessan immoo as jala naa barreessaati yaada keessan dubbisaa akkuminti keessan akkuminti bareedaa naaf kennaati badaallee haa ta'u rakkoon qabu waanuma isinitti tole naaf kaayaati akkuminti keessan ilaaluu barbaada waan ta'eef akkuminti keessan irratti immoo rakkina keessan waan rakkatanii illee as jala naa barreessuu dandeettan maaliif ifa baasee isinii dubbachuu danda'a akkuma kiyya dammoo konfiidensii akka qabaatanii jiran amma shamarran Oromoo akka duriitii miti shamarran konfiidensii qabdu baay'ee jira akka duraaniitii miti dura baay'ee sossodaatan ture kara miidiyaa irra bahanii dudubbachuu amma garuu galata isaa alhamdulillah shamarra akka duriitii miti gabbaanii waa'ee isaanii irraa haasa'uu hin danda'anii sirriitti haasaa jiranillee waan barbaadan irraa waa'ee siyaasaa irraallee waan biyyaa irraallee akka durii miidiyaa irra baay'ee saalfatan ture nu'uun arrabsan ture akkumintii jala anafaa qalaalinaan arrabsitu ture shamarran maaliif maaf baatee akkana jettaama iftoominna baanii dubbachuun immoo badii miti ana biratti isinii galee jiraame injiraan bakka iftoominna bahee an uf ta'ee dubbadha yeroo baay'ee fatiyaa ta'ee dubbadha abbaa biraa ta'ee dubbadhu an fatiyaa jedhee ufii kiyya beekee ufiin dubbadha isinii galaa jiran kanaafu shamarran amma akka duriitii miti miidiyaa irrallee baay'ee jirtanii warroonni akkasiillee gorsa bareedaa shamarran kennaaf shamarran dogonkoranii wantoota hin taane baay'ee babbaduu danda'anii diqqoo qalbii shamarranii tunillee sobamti gara jaalalaa kanatti eenyuun sobama abbaan barbaadeen sobama ati har'a sobamti tana qofaa miti sii galaa jiraame namoonni hedduun sobamuu dandeenya baay'ee sobamuu dandeenya waan ta'eef akka hin sobamne wal gorsuu akkuminti bareedaa walii kennuu wal arrabsuu haadhisnu ani yeroo baay'ee waa'ee siyaasaa illee dubbadha waa'ee siyaasaa keessatti illee diqqoo nan haasaa hanga beekurraa lammiin kiyya yeroo dhumullee natti hin tolu baay'ee dubbadha amma waa'ee shamarranii irraa dubbachuu barbaada waan ta'eef kanarratti akkuminti keessan nan laala sirriitti nan eega akkuminti keessan qabadhee isinii dhiyaadha jechuudha viidiyoo biraatiin yeroo walitti deemnu yaada keessan qabadhee isinii dhiyaadha yaada keessan immoo waan isin naaf kennitanii hin laala garuu uf ta'a please uf ta'a shamarran keenya keessattuu shamarran
Oromoo ufta'a. Ana je bakka an waan barbaade hojjechuu danda'a. An waan barbaade godhuu danda'a. Dhiiraaf kufuu hin danda'u. Dhiiraaf hin kufu. Dhiiraaf hin injifamu. Wallaa lazim akkas ofiin jedha yeroo baay'ee kan si miidheefillee hin miidhamu. Caaleen argama malee isaa gadi hin ta'u. Caalee argamuu qaba. Rabbiif akkas jedha. Yeroo baay'ee jechuudha. Ofii keessanii haasaa, ofii keessanii mari'adha. Gaafa ofii keessanii mari'attan dammoo waan guddaa, waan bareedaa argitan. Kanaafuu baay'ee isin dheeressee illee addan beeku viidiyoo kiyyaa madhumaa yeroo dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa isin jedha. Oromootii isin jaaladha. Horaa deebanaa bulaa nagee ijjiin gaarii waliin nu hafidduu barumsa gaarii akkana wal barsiisnaa wantoota narraa jibbitanii illee jiraatan asuma jala barreessaa isin jedha. Galatoomaa alaabbii Oromootiyaa yeroo hundaa Oromoon jaaladha. Naa jiraadhaa warra na jibbitanii illee ani isin jaaladhaa. Jibbitanii isaan angilsitanii anteessa waan ta'eefi galatoomaa isin jedha gorsi kiyyoo isin ta'e fudhadhaa. Biyaansi nama tokko illee ta'uun sirreessa jedhee waan yaadeef kana dubbadhaa. Nagaan naa jiraadhaa. Gaaf biraa walitti deebinuuf.